Why are you sleeping? Get up and pray that you do not fall into temptation. Guyyaa kana ture aduun sa'aatii sadiif ifa ishee laachuu kan diddee laftis dukkana callimaan kan guutame. Guyyaa kana ture addunyaa foolaan araaraa barabaraa gocha seena qabeessaa kan raawwateef. Guyyaa kana ture aangoon seexanaa fi aboon du'a barabaraa hamma barabaraatti akka hin taane ta'ee kan caccabe. Guyyaa kana ture cubbuun mo'amee furtuun Si'ool fuudhamee injifannoo guddaan kan galmaa'e. Guyyaa kana ture seenaa dhala namaa keessatti yeroo lammaffaaf dhalli namaa erga jannataa baafamee deebifamee gara jannataatti galuu kan dandeessifame. Guyyaa kana ture lubni goromsaa aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiyeessuu dhaabee kan boqote. Guyyaa kana ture golgaan mana qulqullummaas golgaan cubbuus kan dhala namaa fi waaqayyoon gidduu ture kan gargar tarsa'e. Guyyaa kana ture dhalli namaa fi waaqayyoo isa dhumaatiif kan walitti araarame. This man, her king. Who do you say I am? You are God's Messiah. Yeroon isaa yeroo itti mootummaan Giriikii kufee mootummaan Roomaa hamaan sun waggaa 400 biyya lafaa bulchuu jalqabe keessadha. Taatee waggoota 2000 dura guyyaa jimaataa irra ta'e kana ilaalchisee duraan dursee waaqayyo dhalootaaf abdii kennaa akka ture agarra. Waaqayyo karaa Musee, karaa Isaayyaasii fi raajota birootiin fayyisaan biyya lafaa akka dhalatu dubbateera. Waggoota 5500 waaqayyoof dhalli namaa erga adda adda ba'ee kaasee wanti dhala namaa fi waaqayyoon walitti araarsu yookaan fiduu ijaa hin turreef waaqayyo ofuma isaatii gaafa Addaamii fi waan goran sana yeroo adaba murteesse sana Yesus dhalatee akka walitti nu araarsu yeroo mamaa boqonnaa sadirratti dubbateera. Are you the king of the Jews? I understand that many have already hailed him as Arsan ufte busan ulate fon ufateni ingarafame muddama keenya baate angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e angafni nagaa inni fannot bae angafni nagaa inni fannot bae du'e yoomachina fe du'aa ka'e. Nagaa fi araarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u saala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuudhaan akkasumas like gochuudhaan yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa keessatti nuuf barreessu hin dagatina. Share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan baasiniin jecha karaa fuula websaayitii keenyaa odeeffannoowwan kiristiyaanaa dabalataa barreeffamaa afaan beektan afaan oromootiin akka isin naqqabuuf koomentii jalqabaarra liinkii isinii keenya jiru sana gadi tuquun achiinis maatii taasiniin jenna. Kallattiidhaan gara qophii keenyaatti wal wajjiin hadabarru. Guyyaa kana ture aduun sa'aatii sadiif ifa ishee laachuu kan diddee laftis dukkana callimaan kan guutame. Guyyaa kana ture addunyaa foolaan araaraa barabaraa gocha seena qabeessaa kan raawwateef. Guyyaa kana ture aangoon seexanaa fi aboon du'a barabaraa hamma barabaraatti akka hin taane ta'ee kan caccabe. Guyyaa kana ture cubbuun mo'amee furtuun Si'ool fuudhamee injifannoo guddaan kan galmaa'e. Guyyaa kana ture seenaa dhala namaa keessatti
yeroo lammaffaaf dhalli namaa erga jannataa baafamee deebifamee gara jannataatti galuu kan dandeessifame. Guyyaa kana ture lubni goromsaa aarsaa sababii cubbuutiif dhiyaatu dhiyeessuu dhaabee kan boqote. Guyyaa kana ture golgaan mana qulqullummaas golgaan cubbuus kan dhala namaa fi waaqayyoon gidduu ture kan gargar tarsa'e. Guyyaa kana ture dhalli namaa fi waaqayyoo isa dhumaatiif kan walitti araarame. Yeroon isaa yeroo itti mootummaan Giriikii kufee mootummaan Roomaa hamaan sun waggaa 400f biyya lafaa bulchuu jalqabe keessadha. Taatee waggoota 2000 dura guyyaa jimaataa irra ta'e kana ilaalchisee duraan dursee waaqayyo dhalootaaf abdii kennaa akka ture agarra. Waaqayyo karaa Musee, karaa Isaayyaasii fi raajota birootiin fayyisaan biyya lafaa akka dhalatu dubbateera. Waggoota 5500f waaqayyoof dhalli namaa erga adda ba'ee kaasee wanti dhala namaa fi waaqayyoon walitti araarsu yookaan fiduu ijaa hin turreef waaqayyo ofuma isaatii gaafa Addaamii fi Hewaan goran sana yeroo adaba murteesse sana Yesus dhalatee akka walitti nu araarsu seera uumamaa boqonnaa 3 irratti dubbateera. Maarree waaqayyo akkuma dubbatee fayyisaan nuuf dhalatee erga ga'eessaa waggaa 33 ji'a ga'ees gatii cubbuu keenyaaf aarsaa jiidhaa dhiyaatu nuuf ta'ee fannoo irratti ofiisaa nuuf du'e. Ayyaana Faasikaa fi du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesus Kiristoos maaltu walitti fide? Gaazexeessituu Ayyaantuu Baacaa haala kanatti aanuun gabaabaatti ibsiti. Faasikaan ayyaana Yihuudoonni yerootti waaqayyo gabrummaa Gibxi jalaa isaan baase jechuunis dhaloota Kiristoosiin dura bara 1513 yaadachuuf kabajan yoo ta'u, waaqayyo Israa'eloonni ayyaana iddoo guddaan kennamuu fi kana waggaa waggaadhaan akka Yihuudotaatti ji'a Abiib jedhamuu fi yeroo booda Niisaan kan jedhame guyyaa 14ffaatti akka kabajamu ajajee ture. Jechi Faasikaa jedhu yerootti dha'ichi ilmaan angafaa warra Gibxii ajjeesetti eegumsa waaqayyo Israa'elootaaf godhe agarsiisa. Waaqayyo dha'icha cimaa kana fiduu isaan dura Israa'eloonni hoolaa yookiin re'ee qalanii dhiiga isaa buusaa mataa balbala manneen isaanii irratti akka diban isaanitti himee ture. Waaqayyo mallattoo kana argee mana isaanii irra darba. Akkasumas ilmaan angafa isaanii dha'icha kanarraa oolchas jedhama. Waaqayyo Israa'eloonni Faasikaa isa jalqabaa akkamitti akka kabajan ilaalchisee qajeelfama isaaniif kennee tures ni jedhama. Isaanis aarsaa, nyaata, ayyaana, barumsa, imalaa fi barsiifatawwan kan biroodhas. Aarsaa yeroo jennu maatiiwwan hundi ji'a Abiib yookiin Niisaan gaafa guyyaa 10ffaa fi 14ffaatti hoolaa yookiin re'ee waggaa tokko erga filatanii booda ni qalu. Faasikaa isa jalqabaa irratti Yihuudoonni dhiiga isaa keessaa muraasa isaa michichila balbalaa fi buusaa mataa balbalaa manneen isaanii irratti ni dibu. Akkasumas beellada qalan sana guutummaatti waadanii nyaatu. Barsiifatawwan kan biroon immoo waaqayyo Israa'eloonni Niisaan 14 erga aduun lixxee booda hoolaa akka qalanii fi galgaluma sana akka nyaatan isaan ajajee ture. Israa'eloonni guyyaa isaanii kan lakkaa'an erga aduun lixxee jalqabee hamma guyyaa taanuu aduun lixxutti ture. Kanaafuu Israa'eloonni hoolaa kan qalanii fi nyaata Faasikaa kan nyaatan Niisaan 14 yommuu jalqabutti jechuudha. Yesus dhaloota Kiristoosiin booda Niisaan 14 bara 33tti Faasikaa erga kabajee booda ayyaana haaraa irbaata gooftaa jedhamu hundeesse. Ayyaanni kun guyyaa aarsaan Kiristoos inni hoolaa Faasikaa ta'etti yaadatamu waan ta'eef ayyaana Faasikaa bakka bu'a. Haalli namaa waggoota 5500tiif bilisummaa fi nagaa dhabdee hacuuccaa diina keenyaa kan ta'e harka seexanaa jalatti akka jiraattus itti murtaa'ee ture. Baroota kana keessatti namoonni gaariinis ta'e hamaa hojjetan hundumtuu carraa fayyinaa dhabanii si'oolitti ni guuramu ture. Raajonni fi barsiisonni hedduun yoo ka'anis lubbuu namaa fayyisuu hin dandeenye ture. Sababiin du'a lubbuu kanaa immoo dhalli namaa diina keenya kan ta'e seexanaan dogongoree waan jannata keessaa ari'atameefidhas. Waaqayyoof ajajamuu isaaniif mallattoo kan taate firii balas yookiin appil akka hin nyaanne itti himameetu ture. Garuu sagalee goyyomsaa seexanaa dhagahanii ajaja waaqayyoo cabsanii abaarsi isaan irratti gahe. Garuu waaqayyo uumee kan nama gatu waan hin taaneef Addaamiif abdii fayyinaa kenneef waadaa galeef. Haaluma kanaan waaqayyo ilma isaa dhala namaa wanjoo garbummaa seexanaa jalaa baasuuf jecha gara lafaatti erge. Dubroo Maariyaam irraas dhalate. Yommuu dhalatuttis dinqiin waaqummaa isaa ibsaan raawwatamaniiru. Akkuma raajiin adda addaa waa'ee dhalachuu Kiristoos dubbatanitti Kiristoos ni dhalate. Hanga umuriin isaa waggaa 30 ga'uttis haadha isaa dubroo Maariyaam waliin jiraate. Cubbuu malees akkuma namaatti suuta guddate. Kiristoos kaayyoo gara lafaatti dhufeef dhala namaa fayyisuu eegaluuf jecha harka Yohaannisiin cuubame. Yommuu cuubame sanattis raajiiwwan raawwatamaniiru. Foddaan samiis banamee iccitiin samii ifa ba'e.
Sana boodas erga guyyaa 40 fi halkan 40 soomee booda seexanaan qoramee injifatees of biraa ari'eera. Kiristoos waggoota 3 fi 6 biyya Israa'el keessa naanna'ee erga barsiisee booda kaayyoo gara lafaatti dhufeef keessaa tokko kan ta'e dhala namaa barsiisee fakkeenya ta'e ofitti deebisuuf raawwate. አሳልፋ የምትሰጠኝ እጅ አሁን በማዕድ ከኔ ጋር የሰው ልጅ እንደተወሰነው አልፎ ይሰጣል። Kaayyoon inni lammaffaan immoo du'a keenya nuuf du'ee du'a bara baraarraa nu baraaruuf jecha guyyaa jimaataatti fannoo irratti fannifamee du'e. Akkuma dursee dubbatetti guyyaa sadaffaatti immoo du'a mo'ee ka'e. Namoonni tokko tokko nama dhiba duuti Kiristoos yemmuu jedhan ni dhagahamu. Dhugumatti duuti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nama dhiba. Sababiin isaas waaqa ta'e otoo jiruu harka namaatti du'uunsaa nama ajaa'iba. Garuu Kiristoos kan du'e aangoo isaatiinidha. Kunis hojii fayyina dhala namaa keessaa isa tokko waan ta'eef. Are you the king of the Jews? I understand that many have already hailed him as... Yihudaan cifroota hangafoota lubootaa fi gargaartota yookiin garboota Faarisootaa waliin guboo fi ibsaa akkasumas eeboo fi gaachana qabatee gara isaaniitti dhufe. Iyyesuusis waan isatti dhufaa jiru hundumaa beekee itti bahe. Eenyuun barbaaddu jedheen. Isaanis Iyyesuus isa Naazreetittiin jedhan. Iyyesuusis anadha jedheen. Egaa yommuu anadha ittiin jedhee gara duubaatti deebi'anii lafarratti kukkufani. Jecha kitaaba qulqulluu kanarraa kan hubannu gooftaa fi fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos kan du'e humna dhabee yookiin waaqummaan isaa hafee miti. Garuu dhala namaa du'arraa fayyisuuf du'a du'aan mo'uun barbaachisaa waan ta'eef. ሕያውን ከሙታን መካከል ለምን ትፈልጋላችሁ? በዚህ የለም ተነስቷል። Kiristoos kan du'e fedha isaatiini. Nama fayyisuuf diina karaarraa maqsuuf akka ta'e dursee dubbateera. Lubbuu koo ani fedha kootiin nan jiraachisaani malee eenyuyyuu narraan fudhatu. Ishee jiraachisuuf aangoo nan qaba. Ajaja kana immoo abbaa koorraan fudhees jedheera. Waan kun kan nu hubachiisu Waaqayyo ilma isaa gara namootaatti kan erge dhalli namaa akka du'a jalaa ba'uufidha. Kiristoos eeyyama abbaa isaa kan Waaqayyo abbaa raawwachuuf aangoodhaan dhufee du'e. Akka du'us du'a mo'ee akka ka'us dursee waan beekuuf bartoota isaatti himaa tureera. Raajichi Isaayyaas dursee akkuma dubbatetti Kiristoos dhala namaa fayyisuuf garbummaa seexanaa jalaa baasuuf jecha foon namaa uffatee gidiraa hedduutiin akkamiin akka nama fayyisu dubbatee ture. Fayyina dhala namaaf jecha malee akkuma keenya nama dadhabaa waan ta'eefis miti. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dursee bartoota isaatiif akkuma dubbatetti awwaalamee guyyaa sadaffaatti ni ka'e. Dhalli namaa harka cubbamootaatti dabarfamee akka kennamuu fi fannifamu guyyaa sadaffaattis ka'uunsaa dirqamadha jedhee Galiilaatti akka isinitti hime yaadadhaa jedhee Luqaas barreesseera. Du'aa ka'uu Kiristoos qarshiidhaan dhoksuuf kan yaalan ni jiru ture. Bartoota yookiin duukaa bu'oota isaa keessaas ka'uusaa kan shakkan ni jiru ture. Inni garuu yeroo adda addaatti itti mul'achuudhaan du'aa ka'uusaa dhugoomseera. Ergamoonni Waaqayyoos dubartoota qulqulloota bakka awwaala isaatti barbaacha isaa deemanitti mul'atanii dursee akkuma dubbate du'a mo'ee ka'eera jedhanii dhugaa ba'aniiru. Guyyaa kana yaadachuufis biyyoonni garaagaraa ayyaana Faasikaa kana haala adda addaan waggaa waggaadhaan kabaju. Biyya keenya dabalatee jechuudha. Dhugaa fi icciitii guddaan nuti qophii kanarraa barachuu qabnu Yesuus Kiristoos waaqa ta'etu jiru gara biyya lafaa kanaa maal hojii akka dhufe ergasiis aarsaa dhiigaa kanfaluun ergama isaa isa ta'e hoolota badanii turan nuun gara mootummaa isaatti nu deebisuusaa warri isatti amannee jirrus qulqulloota cubbuu dhalootaan dhufe ofirraa hin qabne ta'uu keenyadha. Gama biraan ammoo namni isatti hin amanne martuu jireenya bara baraa akka hin qabnee fi adaba jalaa akka jiru beekuudha. Egaa har'a nuti lammii fi jiraattota waaqarraati. Sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Ijoollee koo isin kan Waaqayyooti. Raajota sobduu sanas mootaniitu. Hafuura isa biyya lafaa keessa jiru sana irraa isa isin keessa jirutu caala'oo. Isaan kan biyya lafaati. Kanaaf isa biyya lafaa hin dubbatu. Biyyi lafaas isaan hin dhaggeeffata. Nuyi kan Waaqayyooti. Namni Waaqayyoon beekus nu dhaggeeffata. Inni kan Waaqayyoo hin ta'in immoo nu hin dhaggeeffatu. Kanaan hafuura dhugaa fi hafuura sobaatti gargar baafnee in hubanna. Qoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 4 hamma 6. Egaa amma gammadaa ayyaana nuuf du'uu fi du'aa ka'uu Yesuus yaadachaa kabajaa kan nuti eeggannu fi hubachuu qabnu deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Dhugumaan ijoollee Waaqayyoo kan taatan martuu ibsaa keessan bobeeffadhaa. Biyya darabaa fi dhiphiftuu kiristaanota maraa taate kanarraa yeroo dhiyootti hin godaannaa biyya waadaa nuuf galame kan keenya sanattis masii keenya dhugaa wajjin hin galla. Achis bara baraan hin jiraanna.
Yesuus itti dabale guyyootuma sanatti rakkina kana booddee immoo biiftuun hin dukkanoofti, jiinis ifa ishee laattu, urjoonni waaqa irraa hin harca'u, humnoonni bantii waaqaa keessaas hin raafamu. Yommus ilmi namaa humna guddaadhaan ulfinaanis duumessootaan utuu dhufuu hin argu. Inni immoo ergamoota waaqa irraa ergee warra waaqayyoof waaman qiixaa arfan handaara lafaatii handaara bantii waaqaattis walittiin qabaa jedhe. Wangeela Maarqos boqonnaa 13 lakkoofsa 24 hanga 27. Egaa har'a nuuf du'ee du'aa ka'uu Yesuus yeroo isin yaadachiifnu namoonni maqaa isaatti hin amannee isatti amanuun jireenya bara baraa akka argattaniif warri amanattanii jirtan ammoo isa simachuuf ibsaa keessan bobeeffataa akka qophooftaniifidha. Kanumaafis faarfattoonni akkas jedhanii faarfatan. Dua keram Yesus, dua keram. 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 Ulfinni kansati, ulfinni kansati, galanni kansati, sagalli kansati. Sanufte busanulate fonufateni ingarafame muddama kenya bate angafni nagaa inni fannoof ba'e angafni nagaa inni fannoof ba'e du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e angafni nagaa inni fannoof ba'e du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'e. Miidiyaan keenya Kiristiyaan miidiyaan ayyaana yaadannoo du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin baga isiniin ga'e jechaa yaadanichi yaadannoo gaarii kan fuulduratti yaadachaa waa'ee Kiristoos dhugaa baatanii fi deebi'ee dhufaatii isaatiifis dammaqxanii ittiin of qopheessitan isiniif haa ta'u jedha. Ayyaana gaarii. Angafni nagaa inni fannoof ba'e angafni nagaa inni fannoof ba'e du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'e. Angafni nagaa inni fannoof ba'e angafni nagaa inni fannoof ba'e du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'e. Du'aa keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate dhiibee gaara. Olaaraaraati Yesuus olaaraara isa fannoo baate dhiibee gaara. Olaadhifamaati Yesuus olaadhifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadhifamaati Yesuus olaadhifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiree
Abbaadi sarraa ofiif nu fuure ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree abbaadi sarraa ofiif nu fuure. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachisee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye kuufuun fayyina keenya galma hin geenye. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Amma du'ii geessu nutti agarsiisee cubbuuf abarsasaa nurraa calaasee. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee. Inni fedhe dukkanni keenya bitaamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne torraa. Inni fedhe dukkanni keenya bitaamnee garboomu keenya cubbuu fi adaba sarraa Yesuusin qabanne torraa. Olaaraati Yesuus olaarara isa fannoo baate. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godhaa. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha.